Namoonni hedduun kaameraa viidiyoo bichaa waraaba malee sagaleellee waan waraabee sagalee isaaniillee waan dhageechisu itti fakkaatu jechuudha. Namoonni hedduun akka ta'uuti maltuu keessuma jechuudha. Ijoollonni biyyarraa haaraa kan dhuftanii mana kaameraan jiru keessa kan galtanii of eeggannoo akka taasiftanii fi isiniif qabadhee dhufeeti jira. Ashamaa harika fuunee hordoftoota koo nagaa isiniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii. Annagaadha rabbiin galanni haa ta'u jechaati. Haara kan dhuftanii immoo yoo jaalattanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamuutii hin dagatinaadha. Akkasuma immoo jalee qabaatanii yeroo hundumayyuu jechuudha dogoggoroota kootiis akkasuma immoo wantoota barbaadan irratti illee jechuudha kan isinitti tole irratti kan na jajjabeessaa turtanii galanni keessanii guddaadha isiniin jedha. Hundumti keessanii warri na hordoftan akka na jaalattanii na hordofaa jirtan abdiin qaba isiniin jedha. Maalifi namni wanta hin jaalanne hin hordofulleen hin dhaggeeffatullee isiniin jira. Obboloota koo yoo isinitti tole immoo viidiyoo kana like share gochuu akkasuma immoo yaada qabdan koomisaa ta'u waanuma kamiyyuu jechuudha koomintii jala kaa'uutiin dagatina. Namoonni immoo lakkoofsa koo na gaafattanii dhimma qubna garaa qofaaf jechuudha WhatsAppiin koo hin jira jechuudha profaayilii jala achi ala fudhadhaa na dubbisaadha. Anillee akkuma keessan mana madaamii keessa hin jira waan ta'eef yeroo bal'aa hin qabu. Sababa kanaaf viidiyoo yeroo baay'ee kinooyi ba'ee waraabu jechuudha. Waanuma garaa irratti kinoo akka kanatti hojjedha malee isiniin jedha. Egaa obboloonni biyya Arabaa keessa kan jiraatanii WhatsAppiin baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Namoonni WhatsAppii hin qabnu maal goona kan jettanii WhatsAppiin waanuma forososii badaa isin gaafatu miti jechuudha. WhatsAppii banachuudhaaf jechuudha lakkoofsa iyyuu sim kaardii hin qabda yoo ta'e akkasuma immoo sim kaardii madaamiin keessan isinii bittee sodaatullee yoo ta'e bilbilli keessanillee namoonni hidhamee hojii jiru jechuudha. Namoonni waa'ee dhimma bilbilaa irratti illee kan sodaatan jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila isinii bitanii WhatsAppis ta'ee Himos ta'ee appilikeeshinii jiru hundumayyuu Facebookis haa ta'u karaa garaagaraatiin isin sirreessanii bananii kan isinitti kennani bilbila koo na jalaa hidhanii laata jarrillee na dhaggeeffatu jettanii kan shakkitan jechuudha. Lakkoofsa maatii keessanirraa biyyaa fudhattanii kan madaamiin isinii bante lakkoofsa isaaniitiin jechuudha. Lakkoofsa mataa isaaniitiin yookiin immoo sim kaardii isinii baasanii isa dhiistanii lakkoofsa biraa appilikeeshinii gadi buufattanii biyyarraa lakkoofsa maatii keessanis obboloota keessanis haa ta'u irraa fudhattanii ittiin banachuu dandeessu jechuudha. Akka sanatti madaamiin bilbila ishee irratti hiitee wanti isin hordoftu hin jiru isiniin jira. Kana WhatsAppiin immoo hedduu isin barbaachisa isiniin jira. Namoota biyya ormaa keessa jiraatanii fi maaliif akkuma gaariin jiru wanti amaanillee dhufu nama muudachuu danda'a jechuudha. Wanti amaan tokko immoo mari'atee miti jechuudha. Namni jaalateessis miti kan isa muudatu garuu yeroo hundumayyuu qophaa'oo ta'uutii qabna isiniin jira. Namni biyya namaa keessa jiraatu yeroo hundumayyuu jechuudha hamma dandeetti huumadha kan nama eegu garuu huumadhaa gaditti immoo namni guyyaa rakkinaatii fi of eeggannoo taasisuu qaba jechuudha. Namni wanta har'a facaase boru aammatee nyaata malee namni isa har'a hojjennu kana har'a nyaanna miti jechuudha. Boruuf jechuudha kan nuti hojjetannu. Kanaaf iyyuu WhatsAppii buufadhaa. WhatsAppii wanti si fayyaduu fi fakkeenyaaf lookeeshinii jechuudha. Appilikeeshinii garagaraa Imo ta'uu mala Telegiraamii kallattii garagaraatiin jechuudha. Misijeriidhaan ta'uu danda'a. Namaaf yoo ergitanii akka ka WhatsAppii sanatti isinii fi hin qaqqabu jechuudha. Rakkinni tokko yoo isin mudatee to'i lubbuu keessan oolfachuufis haa ta'u isin mudatini garuu jechuudha. Isin mudatini hamaan tokko hunda keenya iyyuu hin argatini biyya namaa kana keessatti garuuti isin fayyada waan ta'eef iyyuu appilikeeshinii WhatsAppii gadi buufadhaa ta'u WhatsAppii lakkoofsa biyya Rais barbaadda fudhadhaa ta'u gadi buufadhaa isiniin jedha. Obboloota koo obboleettii tokko wanta ishii mudatee isiniif qooduudhaa dhufe jechuudha. Maaliif dirqama dhufee to'ii mataa keenyarra ga'uutiin danda'u jechuudha. Mudannoon nama takkas haa ta'u nama lamas haa mudatu keessuma jechuudha. Warri beektan beekuutii dandeessu jechuudha. Garuu warra akka koo hin beekne jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kaameraan mana keessa jarri godhan jechuudha. Namoonni daa'ima guddiftanii jiraachuutii maltu akkasuma immoo jechuudha. Kan namoota gurguddoo maanguddoo birallee kan galtan kan isin hordofan otoo isin hin beeknillee kaameraan mana keessa kan jiruuf jechuudha. Dhaamsi isiniif qabu keessuma jechuudha. Namoonni haaraa dhuftan jechuudha.
kaameraan akka waan viidiyoo qofa isin waraabu wanta isin hojjettan qofa akka agarsiise sagalee keessani akka waan isin waraabne jechuudha akka sagalee keessan isin dhageechifne kan isinitti fakkaatu jarrillee afaan keenya hin dhaga'an jettanii to jechuudha waan barbaadan jechuudha ammeenya maatii bira jirtanii jechuudha osoo isinitti daban yoo isaan amtuu bakka wanti sirrakkisu mana sana keessatti hin jira yoo ta'e kaameraa bira teessanii akka barbaadan akka hin haasofnee fi isinitti himuudhaaf hin dhufee jira jechuudha micayyoo waan taate jechuudha. Mucayyoon kun haaradha bakki ishiin galtee jirtu reefu biyya irraa dhufte ji'a 3 erga taate booddee jechuudha. Mucayyoo madaamiin suni kan bakka haati ishii jechuudha hojjettuun wal barsiifte jechuudha wal baraa jetteeni shana booddee maaltu ta'e mucayyoon kun wanta mana sana keessatti bakka ammeenyi bakka wanta madaamiin suni waan akkanaati jettee mucayyoon kun inaasofti achi keessaa illee ba'uutii barbaadde jechuudha nama achi keessaa qabdi biyya jirtu sana keessaa waan ta'eef iyyuu yeroo kana mucayyoon kun maal haasofti kaameraan hin jira sagalee ishii viidiyoo ishii inaasa'ama sana booddee mucayyoon kun waan hundumayyuu haasofte waa'ee lookeeshinii illee haasofte madaamiin gaafa achi keessaa fuutee ilaaltu sagalee ishii waa'ee lookeeshinii haasa'uu ishii gaafa dhageessu mucayyoo ishii mana haadha ishii jirtu kan dura wal barsiifte sana fuutee geessitee maal jechaa jirti mucayyoon kun jettee naayii gaafa jettu mucayyoon kun ani hin beeku jedhee tan didee deebisee ani hin beeku waan ishiin haasaa jirtuyyuu afaan baay'eetu Itoophiyaa keessa jira afaanan ishiin amma dubbatte kana hin beeku jedheen akkachumaan gaafa dura akkamitti walii galtanii akkamitti walii haasoftan jennaan afaan isa kanaan hin beeku afaan hedduutu jira Itoophiyaa keessa waan ta'eef iyyuu hin jedheeni tole jettee na biraa fuutee deemtee gara sarratanyaa biraa deemtee afaan kana mucayyoo wanta hundumayyuu hiiktee fi akka baduu barbaaddu nama achi keessaa akka qabdu itti himte akka sanatti mucayyoo sana madaamiin gara biyyaatti kan ishiin deebifte jettee mucayyoo suni dubbatte jechuudha mucayyoon ishiin mana haadha madaamii sanaa jirtu jechuudha kanaaf iyyuu obboloota koo maaliif wantoonni garaagaraa jechuudha mana harabaa kana keessatti nutti ulfaachuutii danda'a nyaatanis haa ta'u ijoollee isaaniitiinis haa ta'u yeroo haasofnus ta'ee of eeggannoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha yeroo hammaa kana keessatti namayyuu hiiksifachuudha yoo baatan jechuudha googiliirra galanii sagalee keessa sana jechuudha fuudhanii barreeffama garaagaraallee fuudhanii googiliirra galchanii to'i hiikkachuu danda'u jechuudha gara afaan barbaadanitti nama fakkeenyaa fi araba fuudhee gara afaan oromootti nan jijjiirradha jechuudha gara afaan kiyyaatti jechuudha googiliirra seessise kanaaf iyyuu akka sana godhaa ishiniin jira obboloota koo of eeggannoo taasisaadha maatiin keenya ijoolleen keenya ba'anii hojjetanii nu jijjiirramanii galu jedhanii abdiidha nu eeguu nutillee kaayyoodhaan baane kanaaf iyyuu of eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. warri beektanii hin beektu warri hin beekne fi jechuudha viidiyoo kanaan hojjedhe maaliif nama takkas haa ta'u nama lamas haa ta'u if fayyada yoo ta'e anaan baay'ee na gammachiisa jechuudha kanaaf kan baaneef kaayyoodha waan ta'eef namni immoo gaafa biyya isaatirraa jechuudha wanta ba'eef sana yoo qaqqabee galee malee namni waan ba'eef sana gaafa dhiisee to'ii gara biyya isaa deebi'u yookiin immoo miidhaan biraa gaafa irra ga'u namni disiisa isiniin jedha kanaaf of eeggannoo taasisaadha waaqayyo immoo hunduma keenya iyyuu nagaan baasee nagaan nu agalchuu hundumti keessaniyyuu milkaa'aa isiniin jedha. hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura viidiyoo kana immoo like subscribe illee gochuun dagatina.